Ashamaa harka fuudhee jirra jirtuu jaalatamtoota fi kabajamtoonni warri Bahrii Tiyuub jalatti argamtan akkasumas warri feesbuuk kiyya jalatti argamtan cufti keessaniitu nagaha keessanii anfayyaadha rabbiin haa galatu. Ardhaamotu barumsaa bareeda tokkoon qabadheen isiniif dhufe barumsi ardha qabadhee isiniif dhufe waan haara'e bahe jechaadha. Feesbuukni bara 2020 kana waan haara'e baase gariin keessan beekun malaa kan beeyneef ammootu viidiyoo kana sheer godhaan isiniin jedha. YouTube kiyya ammootu namni sabiskiraaybiin godhin sabiskiraayib naa godhaan isiniin jedha. YouTube kiyya argatuuf ammootu YouTube keessan irra ni galtanii YouTube irra eegaa seentan booda kunoo sabiskiraayib mallattoo jettu tana isa tana to'ixan jechaadha. Bahrii Tiyuub jettanii eega barreessitanii haala kanaa yoo isinii fide sabiskiraayib ka jettu kana yoo irra gattu hixanni gurraachaa jechaadha. Eegasii mallattoo bilbilaa isinii fida isii san ammootu ol ka jedhu irra godhuudhaan akka viidiyoon hangadhiisu battalumatti isinii dhufu godhattan jechaadha. Barumsi ani yeroo yeroon kennu akka hordoftanii irraa barattan abdiin qaba. Barumsi kiyya kaardhaa ammootu kunoo ni argitanii feesbuuka keessan irra ni galtan jechaadha. Feesbuuka keessan irra eega galtan booda porofaayilii keessan keessa seentan jechaadha. Eega osoo feesbuuka keessan galin jechaadha feesbuuka keessan kana hin haarayoomsitan. Update gootan jechaadha. Update gootanii pilaastoorii keessan ta'e aappii biraatiin ka fayyadamtaniin ta'e update gootanii haaromsuudhaan seentan jechaadha porofaayilii keessan keessa. Eega haaromsitanii kaatanii booda porofaayilii keessan keessa bifa kanaan eega seentaniin booda kunoo sarara sadiin kana tuqxan jechaadha. Sarara sadiin addistoor cinaa jirtu tana isii tana eega tuqxanii booda kunoo wanti haaroftii feesbuukni nuu qabatee dhufe ka duraan siitingi keessa jiru faa ammallee wanta haarayaas walitti dabalee bakka tokkotti nuu fide jechaadha. Kunoo bifa isin argitan kanaan edit profile jedha account status wearing store archive save time jedha. Kunoo view as jedha active log manage posts timeline review jedha. Kunoo bifa kanaan waan haarayaa kanneen qabatee isiniif dhufe jechaadha. Wanti kunniin maal yoo jettan amma edit profile ka jedhu kun profaayilii keessan kavarii ta'ee profaayilii keessan ta'e baawoo ta'e deetils ta'e cufa isaatu waan profaayilii keessan jala barreessuuf taatan ammallee fotoo profaayilii keessan jala godhuuf taatan kunoo bifa kanaan qabatee isiniif dhufe. Amma kunoo liinkii profaayilii keessan jala kaa'uu barbaaddanis ka tiwiitaraa ta'e ka instagraamaa ta'e ka kamiyyuu jechaadha. Kunoo edit bakka jedhu kana tuquudhaan bifa kanaan sirreeffattan jechaadha. Achi boodaas kunoo kanneenis waan barbaaddan barreessu yoo barbaaddan irratti guuttatu waan barbaaddan edit ka jedhu kana tuquudhaan bifa kanaan sirreeffattan jechaadha. Achi boodaas kunoo ka itti aanus store archive ka jedhu kana store archive ka jedhu kunis waan duraan store irra hidhaa turtan bifa salphaa ta'een bakka tokkotti walitti qabee isinii fide jechaadha. Kunoo ni argitanii kunoo haala kanaan isinii fide jechaadha. Kunoo amma kana hin argitanii kunoo bifa kanaan waan duraan store irra hidhaa turtan haala kanaan isinii fide jechaadha. Amma irratti gadhahuu yoo barbaaddan kunoo irrumatti gadhooftanii save irraa godhatu yoo barbaaddan yoo isin jalaa bade kunoo bifa kanaan ni argattu. Kunoo haala kanaan haala salphaa ta'een waan bareeda hedduu takka dasna jedhe jechaadha. Ana isinis akka das isin jedhu akka isin gammachiisu abdiin qaba. Kunoo ammas save times ka jedhu kana inni kunis waan duraan save gootan jechaadha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko ta'e barreeffama tokko ta'e akka gizee sanitti laaluun isiniin aanjine tokko eegasii save godhatanii gizee biraa laaluuf waan taatan tokko kunoo bifuma kanaan salphaa ta'een kanaan argattan jechaadha. Kunoo anammoo inni save godhe kanniini jechaadha. Haala salphaa ta'een siimool jedha waan hunda bakka tokkotti walitti qabuuf jechaadha. Haala kanaan hin argattuun isiniin jedha. Kunoo haala isin argitan kanaan hin argattuun isiniin jedha. Waan save gootanillee bifa kanaan argattu. Ammallee view as ka jedhu kunoo profaayilii keessan haala bifa nama biraatitti mul'atuun isin as teettanii qallaan laaltan jechaadha. Anama fakkeenyaaf profaayilii kiyya wanni inni nama biraatitti mul'atu laaluuf kunoo haala kanaan laala jechaadha. Amma namni biraa gizee laalu jechaadha. Namni aaddii kiyya jala hin jirre fooloo ka jedhu kana malee aaddii hin argu jechaadha. Bifa salphaa ta'een kunoo haala kanaan laalladha jechaadha profaayilii kiyyas. Kunoo ammallee active log jedha. Koomenti namaa kennaa turtan ka namni isinii kennellee kunoo bakka tokkotti ol oofuudhaan adadaan argattu jechaadha. Kunoo haala kanaan koomenti namni isinii kenne ka isin namaa kennitan bifa kanaan isinii fida jechaadha.
kabarbaadan kadas isin jedhin kanama duraanii kennitan wayi laaltanii as keessaa haqattan jechaadha bifa qallaalii ta'een. Ammallee ka itti aanus kunoo manaaj poostis ka jedhu kana manaaj poostisiin namoota waan duraan poossattanii jettan waan sheer gootanii jettan kunoo haala salphaa ta'een oluma oofuudhaan ni argattu jechaadha. Qallaalimatti kunoo amma ka sheer godhaa ture kunoo haala kanaan ol oofuudhaan waan hunda karaa salphaa ta'een argattu jechaadha. Ammas ka itti aanu jechaadha tiimlaayin riiviyuu ka jedhu kana isa kanas waan namni taag isinirra godhe karaa kanaan ni argattu jechaadha qallaalimatti. Isaan eeggadha xiqqoo. Kunoo waan namni isinirra taag godhaa ture kunoo bifa qallaalii ta'een hin argattu jechaadha. Kunoo haala kanaan argattu. Ammallee ka itti aanus jechaadha kunoo sarchi porofaayil ka jedhu kana ammallee sarchi porofaayilii waan duraan poossataa turtan jechaadha. Sarchi porofaayilii kana amma fakkeenyaaf waan joohar dhaatu yoo poosti godhaa ture joohar qubee jedhu yoo barreessee jedhe eegas yoo sarchi godhee naa dhufa jechaadha karaa salphamatti. Isinis bifa kanaan argatuu ni dandeessan isiniin jedha. Barumsa haalaan bareedaadha kuni. Feesbuukni wanta haaraan inni nuuf fidee dhufe kana jechaadha. Barumsa adda addaa qabadheen isiniifin dhiyaadha. Isinis YouTube kiyya subscribe godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Na cinaa dhaabbadhaa. Viidiyoo kana immoo like share godhaa nama hin beekneef. YouTube kiyya subscribe namni hin godhin yoo jiraattan baay'ee tokko nama gaddisiiftanii YouTube kiyya subscribe naa godhaa na jajjabeessaan isiniin jedha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatoomaa.